kabajamtoota hordoftoota chaanala kennaa irras deebinee dhufnee jirra. Paartiitti aanuun saayikooloojii chaaptar 7 personal disorderiidhaan. Kanaafuu personal disorderiin kun maal akka ta'ee fi treatment technique isallee kan waliin laallu ta'a jechuudha. Treatment technique akkuma walii galaatti type of psychological disorderiidhaaf kennamu. Kanaafuu a personal disorder is a type of mental disorder in which you have a rigid and unhealthy pattern of thinking, functioning and behaving kan jennudha. Personal disorderiin kun type mental disorderii takka uummatu rakkinnatiin sammuu taheetiniin kan namni tokko amala maalii qabudha, rigidii fi unhealthy amala fayya dhabeessaa fi akkasumas immoo amala waan tokko irratti rigid ta'uu takka gadi jabaachuu paatarnii akkamiitiin paatarnii yaaduu irratti haa ta'u wanti sun paatarnii dalaguu irratti haa ta'u akkasumas amaleeffannaa takka amala irratti haa ta'u. Kanaafuu namni tokko amalli isaa rigidii fi unhealthy yoo kan ta'u taate function isaa rigidii fi unhealthy yoo kan ta'u taate fi thinking formin isaa rigidii fi unhealthy yoo kan ta'u taate namni sun kallattumaan personal disorder kan qabu ta'uu hubanna. A person with a personality disorder has what a trouble perceiving and relating to situations and the people jedha. Namni personal disorderii qabu tokko jedha maal perceive gochuu dandeenya trouble takkaa'u cinqaa akkasumas relating to situation and the people cinqaan takkaa'u mootuyyuu dhiphinni inni perceive godhutuun tammaaliin relate taatudha situation ta'e wayitiin takkaa'u nama ta'e wayitiin kan relate taatudha jechuudha. Kanaafuu maal jedha maqaan isaatu personal disorderii takka personality disorder waan jedhuuf wanti inni wajjin relate ta'u wal qabatu maanni situation yookaan ilma namaati jechuudha. Kanaan adda baafachuu danda'uu qabaanna. Thus personality disorders are what characterized by an enduring pattern of thinking, feeling and behaving which is significantly different from a person's culture and results in negative consequences jedha. Namni personal disorderii qabu kun kan inni ittiin beekamu takka ittiin amaleeffamu jedha. Enduring pattern of thinking patternii thinking takka uummatuyyuu haalli inni itti yaadu haala namarraa adda ta'ee fi akkasumas feelingiin inni qabu kan namarraa adda ta'ee fi behavingiin takka amalli inni qabu sun kan namarraa adda ta'e akkasumas immoo kan kaalcharii hawaasa tokkorraa adda ta'ee fi konsekwensiin inni immoo hawaasan keessatti haa ta'u nama biraa ka dhuunfarratti inni qabu maa inni yookaan uummata isaarratti illee inni qabu maa inni negative konsekwensidha jechuudha. Kanaafuu namni tokko personality disorderii qaba jechuudhaaf tokkoffaa paattarniin thinkingii isaa feelingii isaa fi behavingii isaa personal kaalcharii tokko maal ta'uu qaba differ ta'uu qaba irraa adda ta'uu qaba irra akkasumas immoo konsekwensi inni fidullee negatiif ta'uu danda'u qaba ta'u ulaagaa kana lamaan guuttannaan namni sun kallattumaan maal jala jira personality disorderii jala jira jechuudha. This pattern must be what long standing and inflexible for a diagnosis to be what diagnosis dalagamuudhaaf namni tokko inni qabaa yookaan hin qabu personality disorder kana jennee adda baasuudhaaf long standing fi inflexible ta'uu qaba. Maaltu paattarniin amma dubbanne kun paattarniin thinking feeling fi behaving kun maal ta'uu qaba long standing fi inflexible ta'uu danda'u qabaata jechuudha. Mul'ataa fi akkasumas immoo maal ta'e yeroo dheeraadhaaf kan bira jiru ta'uu qaba jechuudha. Kana lamaan laallee murteessina waan ta'eef pattern of behaving isaa takka immoo paattarnii namni kun thinking feeling behaving irratti qabu laallee namni kun personal disorderii qaba jennee murteessina waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu personality disorderii kana jalatti gara disorderii sagaleetu jira. Isaan san takka takkaan kan waliin laallu ta'a. There are around 9 types of personality disorders all of which result in what significant distress or negative consequences within what that individual jedha. Gosa personality disorderii kana sagaltu jira. Isaan sagalan kun hundi isaaniitu significantly maal fidan jedha. Namicha dhuunfaa san takka namicha irratti argaman san irratti dhiibbaa guddaa kan qabanii fi akkasumas immoo konsekwensiin takkaa'u riizaltiin isaan irratti fidan namicha san irratti negatiiva kan tahedha jedha. Meeshaan keessa isa tokkoffaa halalu paranoid disorderiidha. Paranoid disorderiin kun includes a pattern of distrust and suspiciousness. Kun amma maalidha nama personality disorderii qabu ta'e kan amala akkamii qabudha. Pattern of distrust nama tokko amanuu dhabu jechuun amala nama amanuu dhabuu fi akkasumas suspiciousness waa shakku. Fakkeenyaaf namni lama taa'ee yoo kan ilaala isaa taa'ee kan haasa'u ta'e na hamataa jiranii na arrabsuu jiranii jar lamaan suni hammeenya kiyya haasa'uu jiranii jedhee yoo kan shakku taate fakkeenyaaf akkasumas immoo nama tokko yoo haarawa bira mana bulu jedhanii kan
ergan taate anna qalaa namni kun annama kana biran bulu na ajjeesuu mala na hudhuu mala jedhee waan hin taane bakka qalbii isaa waan naasu tokko yoo kan fidatu taate shakkii guddoo fi akkasumas immootu nama tokko takka waan tokko amanuu yoo kan dhabu taate namni sun kallattumaan maal qaba paranoid personality disorder qaba. Walumaa galatti paranoid personality disorderiin namni tokko yoo kan nama tokko kan shakku taate fi akkasumas immootu amanuu yoo kan dhabu taate waa nama tokko amanuu dhabuu fi shakkuudhaan kan dhufu maal jedhama paranoid disorder jedhama. Osoo situationii isan shakkisiisin situationii isan shakkisiisin san namni sun isa haarawa ta'uun qofti akka waan namni sun isa ajjeesu yookaan isa qaluu yookaan isa hudhuu takkaahu namni lama yoo isarraa achi siqee kan haasa'u ta'e akka kallattumaan namni sun isa hamatu jiru takkaahu isa arrabsu jiru yookaan isa qeequ jirutti yoo kan shakku taate namni sun fayyaa irratti osoo hin taane rakkina xiinsammuu qaba. Rakkinni xiinsammuu inni qabu sun personality disorderidha. Personality disorderii jala paranoid disorderii qaba jechuudha. Kanaaf inni lammaffaan immootu schizoid kan jennudha. Schizoid personality disorderiin kun pattern of detachment from social norms and restriction of emotions. Kun immoo akkam godha normii sooshaaliin tokko normii mataa isaa qaba. Safuu fi akkasumas immootu maalli duudhaa mataa isaa qaba. Duudhaa hawaasa sanirraa guutumaan guututti yoo kan of baasu taate fi emotion isallee restrict godhatu taate namtichi sun personality disorder jala schizoid disorderii qaba. Namoota tokko jira ka aruuza namallee hin dhayne ka afoosha namallee hin dhayne ka du'a namallee hin dhayne bakka maali dambii fi ittiin bulmaata hawaasa kana keessa naqatu dalagaa isaa isumaa fi maatii isaa jaartii isaa haadha abbaa isaa qofa wajjin ka jiraatu jira jireenya namaatti kan hin laaqan ka safuu fi duudhaa hawaasaa wajjin walitti hin dalaganne takka ittiin bulmaata hawaasaa walitti namni hin dalagannee fi emotion isaa namaa hin qoodu waa'ee isaa namni isan beeku iccitii ofii namatti himatu iccitii mootuu namallee dhageeffatuun fedhu jireenya kophaa namni jiraatu tokko namarraa hawaasa keessa jiru sanirraa of qabee duudhaa fi safuu hawaasa sanirrallee of qabee ka ofii qofaan duudhaa fi safuu mataa isaa qofaan akkasumas hojjennoo mataa isaa qofaan jiraate namarraa isoleet ta'e maatii isaa qofa hojii yoo kan jiraatu ta'e namni akkasii sun psychological disorder jala personality disorder maqaan isaa schizoid jedhamu qabaata jechuudha. Inni sadaffaan schizotypal kan jennudha. Schizotypal kan jennuun immoo pattern of discomfort in what close relationships and eccentric thoughts and behaviors jedha. Namoota tokko jira nama wajjin erga jiraate nama wajjin jiraachuun sun kan isan gammachiifne close relationship sanitti inni discomfort ittiin gammadu jechuun satisfy isan godhu namni yoo isatti dhiyaatee jiraate fi innis yoo namatti dhiyaatee jiraate hin fedhu jireenyi nama wajjin dhiyaatee inni jiraatu sun isan gammachiiftu akkasumas immootu eccentric thoughtii qaba. Yaanni isaa namarraa adda wanni inni jedhuu fi wanni namni jedhu walitti hin deemtu yoo fakkeenya nama 10 hiriyaa qabaate hiriyaan isaa 10 suni waan tokko murteessa murtiin inni murteessu murtii jara sanirraa faallaa ta'e ka adda ta'e eccentric thought jechuun yaada addaa qaba akkasumas behaviors amalli isaallee adda. Kanaafuu namni amala addaa fi yaada addaa qabu suni close relationshipin isa san maal hin godhu satisfy hin godhu takka comfort hin godhu discomfort godha isaan gammachiisu isa maal ta'a rifachiisa malee jechuudha. Namoota akkasiitu jira yoo namni qajeelootti itti dhiyaatee wajjin jiraachuu kan fedhu taate gammachuun qabu namni isatti dhiyaatee wajjin jiraachuu saniif akkasumas immootu yaanni inni kennu addaa maaliif ayyaanni kiyya adda waan ta'eef namaa wal dhabaa namaa walitti laaqqadhee qajeela walitti maxxanee jiraachuun tunnaan taatu jedhee behaviouriin isallee adda waan ta'eef kanaafuu namni amala akkanaa qabu kun schizotypal jedhama. Isa lammaffaatiin adda baasuu danda'u qabatte inni guutumattuu social norm ka lammaffaa schizoidiin social norm irrallee of baasa emotional isallee restrict godha. Kun garuu nama wajjin jiraachuun dhiisu relationship ni qaba garuu yoo close itti ta'an qajeelootti yoo itti dhiyaatan qajeeloo itti dhiyaachuu santu isan gammachiifne malee takka hummootu yaada inni kennatutu yaada addaati amala inni qabutu amala addaati malee nama keessaa gamma maal uf hin goone dittaach uf hin goone takka uf hin baafne keessuma jira garuu qajeelan itti dhiyaachuu san hin fedhu. Garaagarummaan jara kana lamaan akkasitti adda baafachuu danda'u qabaatanii akka walitti isin harkaan dhiyaanne ka lammaffaa guutumaan guututti keessaa of baasa emotionaalillee haa ta'u qaamallee haa ta'u social normii sanirraa of daangessaa of dhaaba kun of hin dhaabu wajji jiraata garuu close relationship hin fedhu qajeelootti itti dhiyaachuu takka deeply keessa gabbu'ee nama wajji jiraachuu san hin fedhu sababbiin inni feeneef yaanni inni qabu ka addaati amalli inni qabullee ka addaati nama walitti hin galu waan ta'eef sodaasanii waan qabuuf gubbama keessa wajji jiraata jechuu deeply gadi bu'u. Inni afuraffaan immootu antisocialidha. Antisocialii kan jennuun immootu pattern
pattern of disregard for the rights of others, including violation of these rights and the failure to feel empathy jedha. Laal kun amma akkami waa'een namaa isan galchu danta mirgi namaa fedhe sarbame fedhu mootuyyuu kabajame waan isa naqatu miti inni ta'ufii qofa ba'uu beeka. Mirgi isaa qofti kabajamuu beeka mirgi namaa kabajamuu baate dantaa isaati miti mirga nama biraa maal godharee gaaf kana mirga ofii qofa kabachiifachuuf namni deeme mirgi nama biraa mootu akka sarbamuu sababa ta'a jechuudha. Kanaafuu mirga nama biroo sarbuudhaan mirga ofii qofa kabachiifachuuf namni deema hawaasa tokko keessatti akkasumas immootu yoo maal dhabe namni kun feel empathy waliif yaaduu takka waliif rifachuu yoo kan dhabu taate namni kun nama gara jabeessa ofuma qofaa yaadu kana maayyaanne selfishness namni jedhamu suni psychological disorderii keessaa personality disorderii qaba. Personality disorderii keessaa anti social jedhama. Anti social jechuun farra hawaasa jechuu bar ofii yaada malee inni lubbuu ofii qofaaf yaada malee hawaasa sanii yaadu mirga ofii qofa kabachiisuuf yaada mirga hawaasa kabachiisuuf yaadu mirga hawaasaa ni sarba. Kanaafuu mirga ofii kabachiifachuuf yeroo mirga hawaasaa waan sarbuuf maal jedhame anti social jedhama. Anti jechuun faalladha, social jechuun hawaasa faallaa hawaasa takka umuutu nama farra hawaasa miidhuu ka'u garuu uf fayyaduuf deemu jechuudha. Borderline immootu kuni salphumatti hiriyoota keessan laaluu dandeettanii kuni pattern of instability in personal relationships including frequent bouts of clinginess, affection and anger or restatement or resentment, often cycling between these two extremes rapidly. Two extremes in yeroo takka high yeroo takka gadi nama tokko jira. Namni jaalala keessattis haa ta'u aarii keessattis haa ta'u waasii godhuu keessattis haa ta'u ammallee si miidhuu keessattis haa ta'u daangaa bahan. Yookiin yeroo takka yoo si jaalates qajeelloo akka si jaalattu yoo si jibbellee qajeellootti akka si jibbu yoo sitti aarellee ammuma qajeellootti dhiifama si godha ammootu daangaa darbee sitti aara haga borderline'itti ol deemee aarinsa daangaa darbite sitti aara yookaan mootu dhiifama garaa qulqulluudhaan gabbu'ee dhiifama si godha yookiin immoo jaalala daangaa darbite si jaalata ammootu xiqqasho booda tureeti jibba daangaa darbite akka si jaalata. Kana jechuun namoonni tokko ni jiran haguma nama jaalatan nama jibbu jira jechuun namoonni tokko amma qajeellotti aaranii daangaa malee aaranii akkuma daangaa malee aaran sanillee yeroo muraasa booda mootu dhiifama qajeellotti onirraa ka'ellee kan namaa godhantu jira. Namoonni akkasii maal qabanii personality disorderii jalaa maal qabanii borderline maqaan isaatu inni borderline laayinii olii takkaa'u laayinii gadi si jaalatuu keessatti illee haar leevalii irra gahanii si jibbuu keessatti illee mootu deep leevalii irra warri gahan. Si kabajuu keessatti illee daangaa warri si baasan si arrabsuu keessatti illee immoo akka malee warri nama salphisu akkasumas immoo waasii godhuu keessatti illee gaafa waasii godhutti kaan daangaa malee waasii gargaaranii gaafa immoo si miidhutti illee kaan daangaa malee yookaan si miidhan ta'e namoonni akkasii psychological disorder isaan qaban borderline disorderii qabanii jechuudha. Inni jaaffaan immoo histronic kan jennuudha. Pattern kun immoo warra ija namaa keessa bu'uu barbaadu bakka na argi jechuun na laala na beekaa warra jedhu jechuudha. Warra ija hawaasatti fudhaadhessu takka gurra hawaasa keessa of buusuuf yaadu. Histronic kun patterns of excessive emotional behavior and attention seeking warra attention namaa hatu. Namoota tokko jira fakkeenyaaf yoo namni hundi suufa gurraacha kan uffatu ta'e inni immoo sanirraa adda ta'uuf suufa malkiin isaa gurraacha hin ta'in ka ummanni namni 50 uffate san guutuu dhiise inni 51ffaan sun uf qofaaf keessaa mul'achuuf hawaasni anuma qofaa arguan keessaa mul'achuu qaba jedhee attention nama hatuuf nama gocha tokko raawwatu jira. Gocha namni sun hin raawwatin gocha namarraa adda ta'e. Fakkeenyaaf namni tokko ganda isaanii keessatti aruuzni gabbara 500 gabbarame hin jiru yoo kan ta'u taate kana dura sanii gadi yoo kan ta'u taate inni immoo hawaasa keessaa mul'achuu qaba ani jedhee waan hawaasan keessatti akkaan ta'in ofii isaatii qofa yoo kan dalagu taate namtichi sun psychological disorder qaba. Psychological disorder inni qabu histronic jedhama jechuun namarraa adda ta'uu qaba mul'achuu qaba. Ija hawaasaa keessa namni taa'u sun ana ta'uu qaba. Gurra hawaasaa keessa namni galee taa'u sun ana ta'uu qaba jedhee attention hawaasaa takka immoo attention nama tokko seeggochuudhaaf hatuudhaaf yookaan waan kana godhu taate maal jedhama histronic jedhama. Yeroo baay'ee dhalaaleen qullaa deeman fakkeenyaaf dhalaaleen uffatan taane uffatanii qullaa deeman sun kaayyoon isaanii maali attention namaa seeggochuudha. Kanaafuu namoonni akkasiin fayyaa qabanii osoo hin taane dhukkubsataniiti dhukkuba xinsamuu qabanii dhukkubni xinsamuu isaan qaban histronikiidha. Isaan attention warroota dhiiraa maal gochuufi yaamuudhaaf takka humootu attention warra dhiiraa hatuudhaaf jedhanii waan san godhanii isaan sun fayyummaa irratti osoo hin ta'e dhukkubsataniiti waan san godhan malee fayyummaa irratti miti dhukkubsatanii waan san gochuun isaanii dhibeen isaan qaban sun histronic
personality disorder jedhama. Inni torbaffaan immootu narcissistic kan jedhamudha. Narcissistikiin kun immootu warra of dhaadu, warra baqqaanu malee namni hin jiru jedhu takka warra of guddisuudha. Maal jedhennu pattern of grandiosity jedha. Warra boonu akka malee boonanii exaggerate self worth waan dalagaan gaaroominaa isaanii tan akka malee ol guddisanii dubbatan, waan positiivii qaban tan akka malee ol guddisanii dubbatan. Need for what? Admiration, kabaja barbaadan, bakka kabajamuu gurra warra barbaadu, warra gurraa jedhamu sanii warra kabaja guddaa barbaadan, warra mootuu xiqqoo godhan san guddisanii positiiva xiqqoo qaban san guddisanii himachuu barbaadan, warra immoo boona guddaa boona namarraa fokkatu san boonuu barbaadan, warra akkasii maal jedhama? Narcissistic kan jedhamudha jechuu. Kanaafuu narcissistikiin warra proudii hedduu qaban, takkaa'uu grandiosity qaban, exaggerate self worth, warra of ol guddisanii fi akkasumas need for admiration, warri isaan ol guddisanii fi akkasumas boonaniif maali kabaja barbaaduu fi warroonni akkasii sun maal jedhamanii? Narcissistic warra jedhamudha jechuudha. Avoidantiin immootu pattern of feelings of social inadequacies, low self esteem or hypersensitivity to criticism. Namni kun akkam godha? Akkanuma uf sodaata. Bakka taa'e sanitti waan dubbatu, ayyoo waa dubbadhe jedha, hawaasni kun nan fedhuu nan jaalatu, ammallee immoo ufitti amanamummaan qabu uf shakka, yoo waa jedhe dogongoruun ooluu ani kanaafuu hin dogongoraa jedhee waa wayirraa kan of dhorgu ta'e takka ummatu naqeeqanii hanqeeqa isaanii san hin danda'u jedhe qeeqa isaanii san sodaachuudhaaf ofii hawaasuma keessa jiraata beeka namni kun. Qeeqa hawaasaa san sodaachuudhaaf waan hawaasni keessatti hirmaatu san keessatti hirmaachuu kan jiru taate ufuma kanaa'u self esteemii kana dagateetiin low yoo kan of godhu taate jechuun self confidentiality qabu takka self esteemii qabu kana yoo kan xiqqeessu taate ofitti amanuu dhabee takka ummatu dandeettuu fi kana dhooysuudhaan ani wallaaladha, wallaala kiyya kana namni argaa wanni ani deemu jedhu deemu tun hin taatu, wanni ani dalaguu deemu tun hin fudhatamtu jedhee waan san osoo dalagee hawaasan argisiisiin hawaasuma san keessatti irraa ka avoid of godhu yoo taate waan hunda takkaa'u kiritizimiin na dhufa booda naqeeqanii qeeqa kanarra illee of hambisuu qaba. Hanqeeqa kanaaf hypersensitive ta'a yoo namni naqeeqe akka malee haara. Kanaafuu qeeqa kana ofirraa hambisuu qaba jedheetiniin waan dubbatuu deemuuf waan dalaguu deemuuf immootu akkasumas yaada kennatuu deemullee yoo kan kennatuu dhabu taate akkasumas sooshaaliin kun inadukeessidha anaaf ilaalcha gaarii hin qabanii jedhee kan of shakku taate namtichi kun avoidant personality disorderii qaba jechuudha. Inni dhumaa inni saglaffaan obsessive compulsive dha. Akkuma reefsinii hime lachuu jalaa ni jira waan ta'eef kun anxiety personality jalaas ni jira. Pattern of obsessive cleanliness perfection control kun immoo akkam of godha as jalatti hiika garagaraa qaba garuu. Obsessive compulsive achi jalatti anxiety jalatti waan tokko irra deddeebitee yoo kiliinii ta'e kiliin godhu, yoo baazii ta'es baazii godhu, yoo mootuyyuu cheekii ta'es cheekii, yoo kaawuntii ta'es irra deddeebitee gocha tokko shakkitee waan hin dalaginsi fakkaate irra deddeebitee dalaguudha takka cheek godhuudha. As keessatti akkami obsessive compulsive kun maal personality disorder jalatti hiikan inni qabu ufii kana ni qulqulleessita. Ati bakka qulqulluudha jechuun xurii tokkos hin qabdu, waan wallaalummaa tokkos hin qabdu, beekumsa garii keessatti illee perfect uf goota. Ammallee uf control goota jechuun yeroo waa dubbattu nama wallaala jettee nama arrabsita. Akka namoota tokko jira ebaluu beekumsa qabu nuti beekumsa qabna wallaala bicha asitti walgee jira uf perfect uf godha yeroo san lubbuu ofii ilaalu yeroo quba tokko namatti qabu qubni afur akka isatti garagaluun beeku. Kanaafuu namni akkasii namni uf perfect godhee akka ofii qulqulluu ta'e kallattii hundaanuu saayidii hundaanuu pozitiiva qofa qabuutti of laalee negative saayidii ofii san dagatee negative saayidii uummataa qofa kan dubbatu yoo ta'e of yoo kan qulqulleessu ta'e namni sun obsessive compulsive qaba. Namoota akkanaa kanaatu hawaasa keessa jira waan ta'eef baay'inaan. Kanaafuu namni tokko gaafa ol ka'ee nama arrabsa uf qulqulleessee isin wallaaltota homaan beektan namni waa beeku hin jiru kan jedhu ta'e namtichi sun psychological disorder qaba. Fayyaa irratti miti obsessive compulsive qaba jechuudha. Fakkeenyota namoota hedduu fudhattanii ilaaluu dandeessanii. Kanaaf inni dhumaan mootiyyuu maalidha? Treatment technique erga psychological disorder kana ka nature isaa wajjin laallee akkasumas criteria nam tokko psychological disorder qabaatu sadee waliin laallee jira kutaa duraatti. Akkasumas cause of psychological disorder lamaan biological fi psychoanalytical takkaa'u psychologically wajjin laallee jira. Sadaffaa irratti immoo type of psychological disorder wajjin laallee
amma maal wajji ilaalla treatment technique mala yaalii isaa takkaa'u meetidii inni itti yaalamu treatment of mental illness kan ta'e what various forms karaa garagaraatti yaalamuu danda'a jedha. Mental illness kun takkaa'u rakkinni sammuu kun tokka'u rakkinni sammuu kun karaa garagaraa yaalamuu danda'a jedha. They can include medication tokkoffaa medication ta'uu danda'a. Talk therapy warroonni psychology baratan takka'u warroonni waa'ee psycho irratti dalagan itti haasa'uudhaan. Kanaafuu haasawni illee talk therapy illeen warra psychological disorder qaban akka dawaa ta'e beekuu danda'u qabaanna. Medication ta'uu danda'a, talk therapy itti haasa'uudhaan ta'uu danda'a. A combination of both lamaan illee medication fi maalillee talk therapy illee itti haasa'uu fi qorichas wal bira kennuuf ta'uu danda'a yookaan kopha kophatti ta'uu danda'a. And can last only what one session or take many years. Yoo psychological disorder sun very severe kan itti hin ta'in taate fakkeenya dysthymia fa'aa yoo kan itti ta'u taate akkasumas cyclothymia yoo fa'aa kan ta'u taate namtichi sun less severe yoo kan ta'u taate session takka qofatti yeroo takka qofatti akka ummootu marsaa takka qofatti irraa fayyuu danda'a. Yoo ummootu kanneen akka major depression fa'aa kan ta'u taate mania yoo fa'aa kan ta'u taate serious waan ta'eef severe waan ta'eef take many years to complete ta'uu danda'a. Namni sun irraa fayyuudhaaf waggaa dheeraa itti fudhatuu danda'a. Many different types of treatments are available. Kanaafuu yeroo ammaa treatmentiin hedduutu jira jedha. But most agree that the core components of psychotherapy remain the same jedha. Laala hedduutu jira. Hedduu san keessa kan fudhatama argatee haga ammaatti warra psychological disorder qabaniif jiru maal jedhama? Psychotherapy jedhama jechuudha. Kanaafuu psychotherapy is the common and very acceptable treatment techniques for what for the person who have psychological disorder jennani warroota psychological disorder qabani koomanii fi fudhatamaan treatment technique maal jedhama? Psychotherapy technique jedhama. Kanaafuu psychotherapy kun maal fa'aa of keessaa qaba kan jedhu armaan gaditti ilaalla. Kanaafuu psychotherapy tan akka hin daganne psychotherapy mala koomanii fi akkasumas immoo mala fudhatamaa warra psychological disorder qaban ittiin yaalluudha jechuudha. Inni kun kan inni of keessaa qabu tokkoffaarratti positive da inni kun positive healthy relationship between client or patient and trained psychotherapist kan of keessaa qabudha. Inni kun tokkoffaa positive ta'uu qaba. Lammaffaa immoo relationship dhukkubsataa takkaa'u nama psychological disorder qabu yookaan client sanii fi trained psychotherapist nama psychotherapy san irratti specialize godhe warra psycho namaa yaalu sanii fi patient gidduu relation akkamii jiraachuu qaba? Healthy relation. Fakkeenyaaf namni sun ollaa isaa psychotherapistiin ollaa isaa ta'ee namni sun kana dura nama sanii yoo kan wal dhabu taate irratti yaalamuu hin danda'u. Ollaa kiyya ta'e ani mootu psychological disorder irratti mul'ate kana dura mootu yeroo fayyaa qabutti namichi sanii yoo kan wal lola qabaanu ta'e psychotherapistii saniin ogeessa fayyaa psycho sanii yoo kan wal lolu ta'e isa biratti ani carraa yaalamuu hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan namni waan duraanii isa yaadata waan ta'eef hagaaftee psychological disorder develop gochuu danda'a waan ta'eef namni kun tokkoffaa positive ta'uu danda'a. Lammaffaa relationshipiin patientii takka dhukkubsataa sanii fi nama dhukkubsataa san yaalu yookaan psychotherapist san gidduu jiru fayyaa ta'uu qaba. Takka hariiroo nagaa ta'uu qaba. Recognizable mental health issue ammallee mootu mental health issue isaa beekamuu qaba. Nama san mood disorder qaba moo anxiety disorder qaba moo personal disorder qaban adda baafamee as keessa kaa'amuu qaba. Whether diagnosed or no diagnosed illee haa ta'u illee baatu adda baafamuun dirqama ta'a jechuudha. Agreement on the basic goals of treatment ammallee basic goals in treatment maal akka inni ta'e illee adda baafamuu qaba. As keessa patient tokko erga fudhatte waa'ee patient sanii hariiroon fayyaa ta'uu qaba. Akkasumas mental issue isaallee adda bahuu qaba. Ergasii mootu basic goals in treatment kan ati kennituuf kaayyoon duraa takkaa'u kaayyoon jalqabaa ati namicha kana yaaltuuf maal kajedhullee as keessatti kan barraa'u takka walitti qabamuudha. Working together as a what team to achieve these goals. Kanaafuu psychotherapistoonni sun gruuppiidhaan dalaguu qaban walii galanii yoo inni tokko talk therapy kenneef inni tokko medication kenneef akkasitti haalasanii wal gargaaranii wajji deemuu qaban. Keessaa talk therapy irratti itti jijjiiramanii dhufuu danda'uu qabaatanii jechuudha. Kanaafuu psychotherapy kun dawaan takka'u treatment technique warra psychological disorder qabaniif kennamu wantoota kana afran akka of keessaa qabu akka hin daganne filannoo irratti isin gaafachuu danda'u mala waan ta'eef with these commonalities jedha or with these commonalities in mind this chapter will be summarize the different types of psychotherapy including treatment approach modality fi maal of keessaa kan qabudha. Different professionals who perform psychotherapy
waa sadii of keessaa qaba jedha. Treatment approach takka psychotherapy kun chapter kana keessa kennu of keessaa qaba. Lammaffaa modality isaa fi akkasumas immoo professional takka ogeessa maalirra hojjetu psychotherapy kanarra hojjetu kan of keessaa qabudha jedha. Kanaaf treatment approach isaa providing treatment approach jechuun treatment method jechuudha. Providing what psychological treatment to individuals with what some kind of psychological problems or psychological disorders is known as what psychotherapy jedhama jechuudha. Kanaafuu psychological treatment in individually psychological problem develop godhe saniif kennamu sun maal jedhama psychotherapy akka jedhamu akka hin daganne jechuudha. When providing psychotherapy kana individually sani kennitu there are what several issues to be considered. Wanta to consider gootu jira calletteetu man kennitu. First and foremost inni jalqabaati fi inni barbaachisaa ta'e empathy nama saniif rifannoota qabaachuu qabda. Tokkoffaa irratti wanta gootuuf akka hin daganne qormaata irratti wanta akkana isinit dhufuu qaba. Tokkoffaa irratti ati psychotherapist taate nama psychological problem qabu maal gootu siin jedhan tokkoffaa irratti wanti ati gootuuf nama sanii ni jalqabaaf inni guddaa empathy elfachuu fi danda'uu qabaatta, dhiphachuu fi danda'uu qabaatta jechuudha. It is what requirements for successful practitioner to be able to what and understand his or her client's feelings, thoughts and behaviors. Kana jechuun empathy kana yoo kan qabaattuuf ta'e empathy kana keessa maaltu jira maal sirraa barbaada successful practitioneriin kun namni likkitti waan kana leenjii akka jennuun nama maal ta'uu danda'uudha. Patientii san takka dhukkubsataa psychological problem qabaatee sit dhufe san feelingii isaa taa'utii isaa fi behavior isaa understand gochuu danda'uu qabaata. Ati mataa kee inni dhukkubsatee sit dhufe waan ta'eef si hubachuu hin danda'u. Ati garuu feelingii isaa fi taa'utii isaa fi behavior isaa hunda maal ta'uu fi danda'uu qabaata hubachuu fi danda'uu qabaata. Kanaafuu tokkoffaa empathy qabaatte empathy keessatti maal ta'uu danda'uu qabaata ati feelingii isaatiif taa'utii isaatiif behavior isaa hubachuu fi danda'uu qabaata jechuudha. Inni lammaffaan immoo ati qabaachuu qabdu being non-judgmental is vital if the relationship and the treatment are going to work. Kanaafuu jedha ati maal ta'uu qabda judgmental ta'uu hin qabdu jedha. Namni si ajaju takka uummatu ka psychological problemii namichi qabu sun naaga'ee dawaan kunii bakka jechuun nagaa fayyuutiin jira takka uumaatiin isaa faa dhufe hingaa bakka dawaa kana irraa dhaabii therapy kana psychotherapy kana irraa dhaabii mucaa keenya siin jedhe ati dhaga'uu hin qabdu jechuu kanaan ajajamuu hin qabdu. Yoo maal ta'e yoo relationship fi treatmentiin ati gootuuf sun relationshipin ati patientii isa wajji qabdu dhukkubsataa isa wajji qabduu fi treatmentiin ati gootuuf sun hojjetutti ka jiraatu ta'e itti fufuu qabda malee atummaan irra dhaabbachuu hin qabdu. Yeroon ati irra dhaabbachuu qabdu yeroo kami tokkoffaa yeroo psychotherapyin ati kennaaf jirtu sun dalaguufitti hin jirre irra dhaabbattee ka biraa itti fiduudha. Psychotherapist caalaa leenjii namas caalaa leenjii ogeessi caalaa leenjii itti fiduu yoo ka'u yoo relationshipin ati patientii isa wajji qabdu mootu unhealthy ka ta'u taate healthy yoo hin ta'in hariiroo nagaa yoo hin ta'in dhaabbachuu qabda irraa dhaabbatteetiniin kallattumaan nama hariiroo nagaa isa wajjiin uumuu danda'u itti fiduu danda'u qabaatta. Garuu yooniif relationshipin ati isa wajji qabduuf illee gaarii kan ta'u taate fi akkasumas treatmentiin kee illee akka gaariitti ka dalagaa jiraatu taate haga gaafa namtichi sun normal productive life person jiraachuu danda'utti itti fufuu danda'u qabaatta. Lammaffaa wanti ati gootuuf sadaffaa irratti mootu yookaan as jalatti everybody makes what mistakes or everybody does stuff they aren't proud of jedha. Laala namni kamuyyuu badii balleessuu danda'a yookaan patientii masanu feelingii fi akkasumas taa'utii fi behavior isaa hubachuu fi dhabdeetini relationshipin ati isa wajjin qabdu kufaa ta'uu danda'a. Takka therapyin ati kennituuf sun bu'a qabeessa ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yeroo san relation wajji qabdu san illee dhaabdee takka treatment kennaaf jirtu illee dhaabdee psychotherapist biraa kasi caalaa beekumsa qabu san itti yaamtee namicha kana yaalchisuu danda'uu qabaatta. Yoo empathy qabaatte kanaa gootoo ka isaaf rifattu taate rakkoo sirraa itti dhufte kana argitee namni sun miidhamurra anjala deemuu qaba jettee angootii irratti agarsiifadhettee nama sana gaaftee psychological problem itti dabaluu osoo hin taane yoo isaaf ka empathy qabaattu taate biraa deemuu danda'uu qabaatta. Nama sirra baratte itti fiduu danda'uu qabaatta jechuudha. Psychotherapist the therapist must have what experience with issues similar to yours. Issue si wajji wal fakkaatu san maal ta'uu qabaata. Therapisttiin sun keessa fakkaatu akka dhimma si fakkaatu san qabaachuu danda'uu qabaata. Therapisttiin hundi psychological disorder warra qaban hundaaf hin ramadamu.
fakkeenyaaf nama fiilingii namaa qofa hubatu jira saayikootiraapistii kana keessa ka waa'ee yaadaa qofarra hojjetu jira ka waa'ee mootuyyuu maali beevarii qofarratti hojjetu jira kanaafuu yoo waa'ee beevarii qofarratti ati kan hojjetu taate peeshantis dhufe mootu rakkina tiinkingii fi taa'uutii yoo hin qabaatu ta'e saayikootiraapistii biraa ka waan sanarratti ispeeshaalaayiz godhe itti yaamuu danda'uu qabaata yoo si wajjin waliin fakkaate yoo si wajjin wal fakkaate immoo akka sanitti fuudhaneetta be abreast of the research and be educationally trained ta'uu qabda qajeellotti baratuu fi qorannoo gaggeessuu danda'uu qabaata a side form of these commonalities therapists approach clients from a slight different angles although the ultimate goals remains what the same jedha therapisttiin atiin dura turtee fi therapisttiin haaroftitti jijjiiramellee gooliin keessa maal ta'uu qaba tokko ta'uu qaba nama psychological disorder san qabu maal gochuudha fayyisuu danda'uudha waan ta'eef kanaafuu jalaa deemtee nama sanitti deebisuu danda'uu qabaata to help the client or to support the client reduce negative symptoms yeroo kiilantii takka mootu dhukkubsataa san gargaartu maal hir'isuu danda'uu qabaata negative symptoms gain insightly into why what these symptoms occurred and work through those issues jettee laal dhiibbaa waan namticha san irratti mallattoo negatiivaa fidu inni duraa dhukkubsatee dhufe ammallee mallattoo negatiivaa negative symptoms kan irratti fidu taate rakkoo guddaa akka peeshantii sanirra negative symptomiin kun hin geenne maal gochuu qabda irraa qajeellotti eeguu danda'uu qabaata jechuudha and work through those issues issuulee akkasii irratti hojjechuu qabda wanti kun negative symptomii isarratti fida ta'uu erga adda baafte negative symptomoo san guutuu irraa maal gochuu qabda reduce and remove gochuu qabda reduce the emergency of what symptoms in the future gara fuulduratti illee symptomiin akkanaa kun akka namicha kanatti hin deebine dhaabbachuu fi qabdaa takka umutu irraa ittisuu danda'uu qabaata maaliif isa yaaluuf itti dhayxe waan malee isa miidhuudhaaf takka gara fuulduraatti psychological disorder biroo akka inni develop godhuuf miti kaatee dhayxeef waan ta'eef the three main branches include cognitive behavioral and dynamic jedha kanaafuu approachiin kun sadiitu jira approachii cognitivetu jira behavioral jira dynamic jira therapist who learn toward the cognitive branch will what look at dysfunction and difficulties as what as arising from irrational or faulty thinking kanaafuu warri cognitive maal irratti hojjetarre warroota psychological disorder isaanii particularly waa'ee thinkingiitiin faulty thinkingiitiin wal qabatu irratti hojjeta warri cognitive warri itti aanumoo maal irratti hojjeta ka jedhu walii ilaala kanaafuu cognitive approach maal irratti hojjeta irrational or faulty thinkingiidhaan psychological disorder nama tokkotti yoo kan dhufu taate warra san irratti psychotherapist taanii therapist takka umutu therapeutic kan kennaniif yoo ta'e warri sun cognitive approach jala jiranii jechuudha in other words we perceive the world in a certain way or which may or may not be accurate jedha yeroo takka nuti addunyaa tana certain way dhaan karaa wahiitiin akka isiin maal taate sirrii taate yookaan sirrii hin ta'initti fudhachuu mala this result in what acting and feeling a certain way those who what follow more behavioral models look at problems as arising from our behaviors jedha kuni amaluma namarra waan mal ta'uudha arise ta'uudha takka umutu drive ta'u waan ta'eef which we have learned to perform over years of what reinforcements yeroo takka amaloota akkanaa kana addunyaa tana certain way dhaalaaluun kun maal irraa kan nutti dhufuu danda'uudha takka maal irraa kan hubachuu argachuu dandeenyudha to perform over years of reinforcement yeroo dheeraadhaaf takka badhaas takka kennaa motivate nu godhu ka yeroo dheerarra nutti argannerraa ta'uu danda'a warri dynamicii warri lammaffaa kun immoo maal irratti hojjetanii takka psychodynamicin kun camp steam more from the teaching of Sigmund Freud waa'ee Sigmund Freud kana dura isin chapter 6 keessatti chapter 7 jalqaba irratti illee isin himi waan ta'eef look more at issues beginning in early childhood which then what motivate us adults as unconscious level bakka waa'ee unconscious level yookaan umutu three parts of the mind ka jennuun ego fi akkasumas super ego kana gidduutti lolli uumamuudhaan namni tokko psychological disorder yookaan develop godhu taate approachin warra kanaaf treatment kennu yeroo egoon super ego fi manage gochuu dadhabde takka umutu reality itti muu dadhabde psychological disorderiin uumamu suni warra kamiin furama warra dynamictiin kan furamuudha jechuudha
Kanaafuu kallattii kanaan adda baafnee laaluu danda'uu qabaannaa. Inni itti warri cognitive approach appear to work better with what most types of depression fi behavioral treatment tend to what work better with phobias. Waa'ee phobia tan kan isinii meeqana jechuudha. Phobia maal jala jira? Anxiety disorder jala jira. Warroonni anxiety disorder qaban approachin takka umutu departmentiin isa yaaltu warroota cognitive approach jala dalagantu isa yaala. Warri dynamic immoo psychoanalysis takka umutu psychodynamics namoota egoon isaanii ED fi super ego araarsuu dadhabde sababa sanii psychological disorder inni develop godhe warri araarsu immoo warra departmentii dynamic takka psychodynamic keessa hojjetudha. Inni biraa treatment modality dha. Treatment modality kun therapy is what a most often thought of as one relationship between a client and patient and therapist jedha. Therapy kun kan inni kennamu jedha as one relationships. Inni tokko isa biroo irratti hariiroon maalii fi maal gidduu jiru patientii takka hoomootu dhukkubsataa fi maal gidduu jiru therapist gidduu jiru suni murteessadha. Kanaafuu hariiroo jara lamaan gidduu jiru irratti dhaabbatame kan kennamudha. This is what probably the most common example. But therapy can also take different forms. Therapy kana karaa garaagaraatiin kennamuu danda'a. Garuu karaa inni irratti xiyyeeffatu relationship maalii fi maal irratti xiyyeeffata? Patientii takka dhukkubsata sanii fi therapist nama isa san yaaluu fi yaalamaa san gidduutti hariiroo jirtu irratti dhaabbannee dawaa kennamuudha. Kana jechuun as keessa medication fayyadamu jechuun namni hariirooma isaa san fakkeenyaaf nama inni qajeellotti jaalatu tokko namoota tokko jira. Nama dhiira shamara wayii jaalatee ka dhukku psychological disorder develop godhe mucoo inni jaalatu san fakkeenyaaf itti fidanii iddoo inni dhukkubsate sanitti yoo kan akka wajji haasawan taasisan takka ummootuyyuu akka isaan wal arganii waliin dubbatan taasisan nama san hanga tokko psychological disorder san maal gochuu danda'a ofirraa reduce gochuu danda'a waan ta'eef kanaafuu maaltu murteessaadha as keessatti medication osoo hin taane kan jiru modality kana keessatti relationship patient yookaan kiilantii sanii fi maal gidduu jirutuyyuu treatmentii ta'a takka'u therapy ta'a therapist fi kiilantii gidduu hariiroo jirtu santu akka therapist takka'u yaalatti fayyada jechuudha. Kanaafuu oftentimes group therapy is utilized where individuals suffering from similar illness or having similar issues meet together with one or two therapists. Yeroo takka mootu warrummaan dhibee akka walii qabu sun yoo wal arge walumaan haasa'uun jarrummaan sunu yeroo walirraa fayyisan ture. Fakkeenyaaf namoonni tokko yeroo dhukkubsatan lama qaamumaanuu jechuudha. Warrummaan qaaman dhukkubsate yeroo fakkeenyaaf namni lachuu adagaa makiinatu isa dhahe haa jennu adagaa makiinaa isa dhahe yoo duraa psychologically akka malee miidhaman gaafa kana kun illee ana bichaa miti jedha haga dura rifatisan rifatu yoo namni birallee kan konkolaataan dhahe afoo isaa hospitaala algarra kan ciisu yoo taate ana bichaa miti jedha yoo namni biraa fayyalleen itti haasa'u barbaate inni sun itti haasawa ana bichaa miti waan jedhu wayiitu itti dhagama ni gammada jechuun. Namni biraas akkuma kiyya miidhame an kophaa kiyyaa miti jedha psychological disorder dura develop godha shock fi anxiety sanirraa hanga tokko maal ta'a firii ta'a waan ta'eef kanaafuu yoo dhukkubsattootummaan takka warrummaan psychological disorder dhibaman kun hedduun isaanii bakka takkatti kan wal gahan taate jarrummaan sun wal arguu fi walitti haasa'uun sun yeroo tokko yeroo akka therapist takka umuutu yaalatti fudhatamulle jira jechuudha. Warri treatment modality haala saniin kan ibsanidha jechuudha. Group size sun maal ta'uu qaba different ranging from what 3 or 4 to upwards of 15 aga 20 ta'uu danda'a. Namoonni sun yoo nama 3 fi 5 fi sanaa ol hanga 15-20tti tahanii warrummaan dhukkubsate kun wajjin wal arganii kan haasa'u yoo ta'e takka iddoo tokko yoo kan ta'an ta'e jarummaan sun walirraa maal fuudhuu ni danda'anii psychological disorder isa walirraa dhabamsiisuu ni danda'anii jechuudha. But the goals remain the same. Goal illeen akkuma maali kunillee mootu kallattumaan maali jarummaan sun fayyuudha gooliin isaa akkuma psychotherapist itti finnee psychotherapist medication kennuun haa ta'u talk therapy kennuun haa ta'u patient san fayyisuuf yaalu kunillee patient san maal gochuudha fayyisuuf yaaluudha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan adda baafatuu danda'uu qabaanna. Therapyin patientiidhaaf kennamu kallattii gurguddoo lamaan ta'uudha. Kanaafuu iddoo kanatti akka hubachiisatti wanti isin qabachuu qabdan the therapy can also take place in what in a smaller group consisting of what
couple or family haadha warraatiif abbaa warraa takka hummuutuyyuu maatii qofa ta'uu danda'a jechuun akka reef jenne san guruuppii kan nama 5 10 15 20 ta'uu baatu guruuppii xiqqaadhaan haadha warraatiif abbaa warraa takka maatii mana tokko qofaafillee kennamuu danda'a jechuudha. Kana jechuun jarrummaan sun yoo wal keessaa fakkeenyaaf amma haati warraa yookaan dhukkubsatu ta'e abbaa warraa qofti itti dhaqee wajjin yoo kan haasa'u ta'e takka umuutu took teeraappii yookaan kennuuf ta'e yeroo sanitti carraa irraa maal ta'uu danda'uu qabaatti irraa fayyuu danda'uu qabaatti. In this type of treatment the issues to be worked on are what centered around the relationships. Eessarratti xiyyeeffata ammas keessatti jaruma walitti deebisuun kun relationship jarri wajji qabdu irratti xiyyeeffata jechuudha. Namni tokko fakkeenya yoo kan dhukkubsatu ta'e yeroo jalqabaa psychological disorder yoo inni develop godhe warri psychiatrist eenyuun itti waama seetan jalqaba irratti hiriyyaa inni akkaan jaalatu takkaa'u hiriyyittii isiin akkaan jaalatu san itti waaman. Yookaan immoo maatii isaanii keessaa nama isiin akkaan jaalatu san itti waamanii nama san wajjin akka isiin haasoituu fi akkasumas mukuu baatu godhan. Kana jechuun maal irratti xiyyeeffatan jechuudha isaa wanti isaan centralized godhan relationship isii dhukkubsatte sanii fi maatii isii keessatti nama hafe gidduu jiru san laalanii namooti relationship jabaa wajji qabdu takka inni relationship jabaa wajji qabu san yaamanii fi karaa sanii maal gochuuf yaalanii treatment gochuuf yaalanii. Kanaafuu walumaa galatti wanta isiniimu treatment teeknikuun takka'u teeraappiin warra psychological disorderii qabu kennamu karaa sadiin kennama. Nama lamaan karaa sadiin kennama. Namni lamaan kennamuuf tokkoffaa saayikooteeraappistiidhaan kennama. Saayikooteeraappistii jechuun nama saayikooteeraappii irratti ispeeshaalaayizd godhee warra saayikoo yaaluu danda'u. Namni saayikooteeraappistii ta'e sun immootu qoricha lama kennuufii danda'a. Takka'u karaa lamaan yaaluu danda'a. Tokkoffaa meedikeeshina qofaan yaaluu danda'a. Lammaffaa immootu took teeraappii qofaan yaaluu danda'a. Haasawa qofaan yaaluu danda'a. Haasawa qofaan yaaluu danda'a. Yookiin immootu lamaan haasawaa fi meedikeeshina walitti dabalee lamaanuu yaaluu danda'a. 3. Inni afraffaan immootuyyuu jarummaan fakkeenyaaf namni relationship walii qabu jira. Namni relationship namni dhukkubsate sun itti qabu san waamuudhaaf isa san waamuudhaan namni sun relationship jabaa wajji qabu nama sanitti haasa'uu qofaan relationship jara san lamaanii dahoo godhatanii akka treatmentiitti yeroo fayyadamantu jira. Yeroon biraa immootu warrummaan immootu psychological disorderii kana qaban hedduu isaanii bakka takka walii qabuudhaan jarummaan sunuu akka maal walirraa gootu psychological disorderii kana walirraa xiqqeessitu gochuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu makaanizimiin nama psychological disorderii qaburraa xiqqeessaniin kanneen amma isinii hime kana yoo saayikooteeraappistiidhaan ta'e tokkoffaa meedikeeshinaa yookiin immootu took teeraappiidha yookiin lamaan isaatu walitti hidhamuudhaani yoo karaa moodaalitiin ta'e immootu yoo approachiin ta'e yoo moodaalitiidhaan ta'e nama inni relationship jabaa wajji qabu takka isiin jabaa wajji qabdu sanitti waamuun ta'uu danda'a yookiin jaruma immootu psychological disorder dhukkubsatan hedduu isaanii bakka takkatti aga guruuppii 4-5 itti walitti qabuudhaan akka waga 20 walitti qabuudhaan akka isaan psychological disorder kana walirraa hir'isan ta'uu danda'a. Kanaafuu karaalee amma isinii dubbadhe kana warri psychological disorder qaban yaalamuus ni danda'uudha. Chaaptarri kun asirratti xumurama. Gaafii akkasumas immootu koomantii yoo kan qabaattan taate gara chaanaala keenya Orootech jedhuun bal'inaan nu barreessuus ni dandeettanii waan isiniin galles gaafachuu ni dandeettanii. Kanaaf hanga paartii itti aanuun chaaptar 6 dhaan walitti deebinutti galatoomaa isiniin jenna. Nagaan nu turaa.